Baga nagaan dhuftanii fuulan guriinaa sisseenaa. Isinitti ta'e miti? Haa? Fuulan guruun amaleeffannaa isinitti ta'ee. Fuulan guriitiin jechaan jira na hawwaatisiin dubbataa jira. Haay. Maal keettu qameennaan fuula guurtammati? Haa? Maal keessan tutuqamnaan fuula guurtuun jedhee? Namni bareeda hanguu waan achitti ta'u utuu yaadattanii akka silaa ta'u namni gaafa qabreetti guyyaa sadii qabu karraa hammoo funyaane. Yaanna cufee jira. Maal keessan tutuqamee jennaan fuula guurtu? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hawwaadhaam tokkitti miti. Maal keessan tutuqameennan fuula guuraa jirtu silaa? Moo hangaliin wal darbuutu amala isinitti teessine? Hai. Maal boomu tokko hin beekne. Fayyaa keessan jirtu hin jabaattu warra sammuudhaan yaaduu danda'u nagaa gaafannaa warreen kaanillee rabbiin haa qajeelchu jenna. Baga nagaan dhuftanii. Ani hawwaadhaa fuula koo dhoksadheen jira. Dhoksoo osoo hin taane afaan koo na dhukkubaa jira. Kanaaf sesseenaati waliif dabarsaa. Laazima silkiin kun banamuu qaba. Sababni isaa waan asirraa kan agarsiifamu jira jechuudha. Walii dabarsaa mee hangiree ol guuruu dhiisaati ilmaan cinqii gowwaan ta'ina yoomiyyuu gowwummaatti isinitti jira natti fakkaata. Kanaaf rakkoon qabu hangirii keessan irraa nu hidantaa hin qabnu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bagani gan dhuftanii. Nuni hangirii fi loovii way ደግሞ of agarsiisu way of aaddachuu amala akkasii hin qabnu. Dantaa hangirii hin qabnu, dantaa loovii hin qabnu jechuudha. Kan nu jaallateen jaallannaa, kan nu kabajeen kabajnaa, kan karaarraa kaatee immoo rabbi haa qajeelchu jenna malee homaa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Almuhim waan ani isin jechuu barbaadu wal kabajuu, wal sirreeffachuu, wal gorfachuu wayya malee walitti duuluun faayidaa hin qabu. Dullaatiin nama rukutanii nama hin deebisan, arrabni namaa nama hin deebisu isiniin jechuu barbaadeeni garuu osoo wal gorfannee osoo walitti hiiknee waan tokko irraa wal hubachiisne maal fakkaata isinitti jechuu barbaadeeni. Kijibaan maqaa namaa balleessuun faayidaa hin qabu isiniin jechuun barbaada. Almuhim sesseenaati waliif dabarsa. Rakkoon qabu hangirii keessanitti dantaa hin qabnu nuyi. Hangiriitti dantaa hin qabnu nuyi. Kanaaf tokkitti asandaabuu har'a hin jirtu.
tokkitti asan daaboo hin jirtu sinifan dhiyeessa bilbilaan jechuudha. Tole bilbilaan isinifan dhiyeessa tole. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gaan uftanii abdii kan akka eenyu siniin jedhu Jimma Gaattiraa bagana gaan uftanii Muhammad Musa. Thank you so much. Obboleewwan ko isin jaallannaa isin kabajnaa yoo nuni dogongorre nu gorfadhaa malee nu arrabsuun maal jechuun aadaa Oromoolee miti, aadaa keenyas immoo miti. Afaan tana dhukkubaa jira. Na tokkitti asan daaboo waa'ee irraa dubbachuun barbaada. Warreen itti aartan baay'een tini jechaan jirtanis jirtu argaan jira. Isheen akka nama tokkotti garuu waan dogongortes qabaachuu dandeessi. Dhugaattis immoo qabsaa'uttis jirti. Iddoo dogongora isheetti immoo namni gorseetii irraa deebisa malee Facebook irratti dhiifama karaa imoonatti bilbilaniiti. Ijoollee warri itti mufattanii jiraattan yoo isheen sitti baddalte ani iddoo ishee bu'ee dhiifama sinan gaafadha. Garuu iddoo isheen balleessiteettis argaa jirra, iddoo isheen tooshiteettis immoo argaa jirra. Garuu akka walii galaatti gama keessaatiin intala dubaraa tokko yoo gorsuu barbaadan gama keessaatiin gorsitu. Amma shamarreen akkuma guntunni harma keenyaa kun gadi rarra'u qalbiin keenya rarra'aadha. Namni kamiyyuu paartii tokko keessatti yoo waamame Oromummaasaaf jecha kamiyyuu hin jeeqama. Hin qeeqama jechuudha. Isheen amma akka nama tokkotti Jawaariin hin qeeqne malee hawaasa Oromoo hundaa hin qeeqne. Ta'ee immoo osoo jiru bakka isheen akkuma ol baatee dubbattu hin feenu warri jettanis jirtu. Ol baatee dubbachuus haa dhiistu yoo jedhame namni tokko dimokiraasiidha. Facebookni lammummaadha. Kanaafiyyuu yaada qabdu paartii deeggartu ol baatee yoo dubbatatte siraataan rakkoon uumu jechuudha. Warreen immoo kan akka eenyu asliimoo eenyu suura shooppiidhaan maqaa mucaa balleessuudhaaf yaadaan isin mormite miti, Jawaariin qeeqxee miti, suura kijibaa walitti shooppii hiitanii maqaa ishee balleessuu maaliif barbaachise? Moo adeemsiif ilaalchi isin namaaf qabdan akkami? Suura ma Facebook irra deemamaa oole sun dhuguma tokkitti asan daaboof mucaa sana waliin ka'anii jiranii addunyaa irratti Facebook irratti maqaa namaa balleessuudhaaf tattaaffii gootu, yaalii gootu. Garuu immoo isa akiraa keessanii hin beektan jechuudha. Uummata Rabbiin chaawa jedhee biraa deebi'e. Isin galee mucaan kun amma paartii qeeqxe, nama tokko qeeqxe malee hawaasa Oromoo hundaan qeeqne. Yaada isheetiif arraba isheetiif mo'achuu dadhabdanii gama biraatiin haamilee ishee cabsuudhaaf, suura walitti hiitanii maqaa ishee balleessuudhaaf, ganda ishee tuquudhaaf kan yaalii gochaa jirtan isiniin tasaa ka'u. Mucaa kun amma intalli dubaraa tokko nuni dhuguma waan nutti fakkaatu hin jenna waan ta'eef jennaan namni tokko dhufee lakki yaadni kun sirrii miti yaa hawaa yoo jedhe irraan deebi'aani. Namni shamarri qalbiin ishee akka keessanii miti, kan ishee irra yaadu jiraachuu ni mala. Gorsitanii mucaa kana deebisuu irra kan isinirraa fee darbitanii maqaa ishee balleessuudhaaf yaalii gootu jechuudha. Isin galee namni tokko hawaan sababa aaba sanaatti hawaan hin qeeqamti yoomuu taanaan, Jawaar yoomuu taanaan hin qeeqama. Waan gaarii yoo hojjete waan gaarii hojjeteera jennee hin faarsina jechuudha. Akkuma biyyi faarsaa jirru kana jechuudha. Qeequunis karaa imaanatti bilbilinaa dhaga'aa jirtu asumarraan na hordofaa. Kanaafiyyuu yoo isheen balleessitee ani bakka ishee bu'ee dhiifama isin gaafadha. Garuu suuraa ishee imimmaan isheen buustu kun isiniif hin tolu. Keessumaayyuu ji'a kana jechuudha. Imimmaan isheen akkana buustee intini jettu isuma dhugaa isiniin jechaan jiraani. Photoshoppii kunoo Jawaaliin cufe malee hin jira. Jawaalli kobanee jira. Amma sabbiraa isinitti agarsiisa. Maqaan wal balleessuu maal faayidaa qaba? Maqaa wal balleessuu irraa waan argattan qabdu paartiin kam yoo qeeqame jaratu tokko bor tokko ta'uu isaan. Laakiin Facebookiin immoo dimokiraasii ta'ee gruupiidha kun yaada mataa keenya ibsachuun dimokiraasiidha. Waan nama gashuu hin qabu. Sababa kanaatti eenyuun balleessuu kun isinirraan tolu. Waan Rabbiin isinirraa jaallatu miti. Oromummaan asitti hafaa ijoollee koo akiraa keessan ilaalaa malee. Waan hojjettan irraa gaafatamuuf yoomul qiyaamaa jechuudha. Isin galee waan hojjettu irraa hawaa irraa qabee jechuudha. Waan hona hojjettu irraa gaafatamuuf kan ta'a. Garuu
Commenting Facebook fi liking Facebook dhufe bilisa singo hojii kee har'a kana tingi godhi hojii kee har'a hojjetturra waan har'a katabdurra waan har'a gootee maqaa namaa balleessiturra akkuma kanatti dhufe sii ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu of ilaalaa godhaa of ilaalaa hojjedhaa yeroo hojjettan. Namni tokko kaayyoo isaaf deema malee namaan deema miti maqaa isaa sana ilaalee deema miti. Osoo akka namni maqaa nama balleessuudhaaf ta'e Rabbiin osoo akka nama maqaa nama balleessu ta'e sekondii tokko keessatti nama meeqa galaafatu jechuudha. Garuu Rabbiin akka namaa miti obsas namaa kenna. Uummata lukaan yaadu wajjinis gaddeebi'anii oqqeelaa irra isaadha yeroo tokko isin tuffatanii isin bira darbuudha. Laakiin isinumtiyyuu of yaadadhaa bakka jirtan isiniin jechuun barbaada. Mucaan paartii barbaade deeggaruun dimokiraasii isheedha. Ijoolleen biyya isheetii immoo yoo itti mufattan laayivii waraabii yoo jettan illee gorsa keessan irra dabartamu mucaan kun intalli dubaraa tokko kamiyyuu taatu nama ol miti yaani gorsamtii maal jettee deebi'uu dandeessi. Gorsadhaa ittillee naariinaa hin arrabsinaallee keessanii yoo keessaa wal gorfattan isa keessaan dubbattan sana yoo arrabstan illee keessaa yoo arrabstan namni dhaga'u hin jiru. Amma yoo asiin arrabsitan inni Arsii sin dhagaa, inni Baalee sin dhagaa, inni Wallaggaa sin dhagaa, inni Shawaa sin dhagaa jechuun asin jettanii wal arrabsitan sana qabatee ormi biraan immoo deebisee sin arrabsa jechuudha. Kanaafiyyuu keessaan gorfadhaa hin deebiti nama deebitudha. Waa'ee paartiitti paartii maaf deeggarti itti namni ishee hacuucu jechuudha ofii fuxa wal waalleedha. Paartii kana deeggarte maaf paartii kana deeggarte jedhee namni mucayyoo kana hacuucu gama paartiidhaansa isa nama arrabsatutti immoo ijoollee akkuma argitan nama tokko lama yeroo ishee arrabsutti nama tokko lama yeroo ishee arrabsutti miira keessa galtee hundaa walitti arrabsuu dandeessi. Kanarraa immoo ofishee of qusatti. Laakiin waa'ee paartii badhaadhina maaf deeggarteetti namni hacuucu ofii keefiyyuu xawul waalleedha. Nama ilaalcha abiyyiif ilaalcha gaarii hin qabaanne ta'uu kee quba qabaadha. Asumaantiif nama namni paartii deeggartee ol baatee laayivii hin dubbatiin maaliif abiyyi deeggarte namni jedhee hacuucu hoo jiraate ofiif iyyuu jibbaa abiyyiif qabu mul'isa jechuudha. Isinii galee sababa godhatee dullattiidhaan maal jedha malee jechuudha. Sababa godhatee paartii isheen deeggartuudhaaf inaafee feetan isin paartii kam deeggaraa namni sin daaggessu hin jiru namni sin orku hin jiru. Paartii kam deeggaraa gandi kamiyyuu ta'a paartii kamiyyuu deeggaraa. Namni tokko garuu paartii tokko yoo deeggare sababa godhatanii nama sana hacuucuudhaaf sa'aatii 24 abiyyi jettee buluu isheen mirga isheedha. Namni ishee daangessu hin jiru. Paartii isaaf ta'e namni kamiyyuu ni deeggara. Shanees deeggarii, Oowwas deeggarii, Kaafoos deeggarii, badhaadhinas deeggarii. Waan sitti tole deeggari kun yaada wal mormuudha malee nuyi miti kan abiyyeechi gadi buusu, nuyi miti abiyyi kan ol fuudhu, nuyi miti kan jawaariin gadi buusu. Garuu ilaalcha nutti fakkaatii fi hojii jara wal bira qabnee kan isa kamiitu Oromoof ta'aa jira jennee hin dubbannaas baane dimokiraasiidha. Feesbuuka wal nu qixxeessee miti hiree mara keenya iyyuu kanaaf iyyuu ebelu nu caala inni yaada isaa dabarsateera kan isaa ta'eera jennee isa wajjin deemnee harkarra kunnu jechuudha. Yaada isaa keessatti wanta hin taane tokko yoo argine kana balleesse jennee hin dubbannaas waan hin qeeqna. Kun immoo maalummaa biyya ofii xiqqeessuu intini jechuu miti. Isinii galee garuu kijibaan suura namaa balleessite suura shooppii gootu warri birqii isinitti ta'e qullaan dubartii jechuun tokkoffaa qullaa haadha keeti, lammaffaa obboleetti keeti, sadaffaa warra keeti. Qullaan shamarraa tokko uumaan rabbii tokkuma akkuma hawaa kana godhee haadha kee qallaqa jechuudha. Akkuma hawaa kana godheeti haadha kee uuma jechuudha. Wal addaa miti. Yeroo intalli dubaraa tokko Facebook irratti baatu haati koo qullaan haadha kiyyaa akkana jedhiiti beeki. Gogaa bifa keenyaa kana wal adda godha malee rabbiin kan haadha kee gosa biraa godhee kan hawaa gosa biraa godhee waan uumuu hin qabu rabbi jechuudha. Isinii galee kanaafiyyuu Photoshopidhaan maqaa nama balleessuudhaan hin rakkatina. Namni kaayyoo isaaf deema malee maqaa koo badee wii akkasin ta'e wii abaluu kana maxxanse wii akkas naan jedhe nama akkasiif iddoo hin qabnu nama akkasiif bakka hin qabnu. Isinii galee nama arrabsu gowwaatu nama arrabsa. Gowwaa immoo deebi'ii laachuu fi osoo hin taane tuffatanii bira darbuutu deebi'iidha. Isinii galee amma mucayyoon kun dhugaadha miira keessa galtee arrabsoo hin taane jettee wal keessa hunkurtee sin arrabsiti nan argaa nan beeka. Miira keessa galee immoo namni waan godhu hin beeku waan jedhu hin beeku.
kanammoo keessaan gorsitanii akkas jettanii paartii kee deeggari nama hin tuqiin jettanii gorsuun isinirraa eegama malee Mubaarak musammaa amma obboleettii keeti mucaan kun obboleettii siifaa taatu haadha siifaa taatu quxusuu siifaa amma si danda'ame gorsi nuyi si kabajan si jaallanna baay'eessaati ati paartii si paartii deeggaru argee hin beekan rakkataa cinaa dhaabbachuu ummata dararamuuf sagalee ta'utti si beekna si kabajna si jaallanna intalli dubaraa tokko yoo dogongorti keessaa naqiiti akkas hawwa kun sirraa hin eegamu yoo jette sirraa dhaggeellee tasgabbaa'uu nan danda'a yaada keessana keessaa yoon hundaa fudhachuu dadhabe jecha lama sadii naaf ta'e fudhachuu nan danda'a itti fayyadamuu nan danda'a yoo naaf hin taane immoo yeroo masana deebi'ii siif kennuu nan danda'a kalas dhuftee na gorsitee miti ati jazaa kee rabbis si kennaa miti na gorsitee ta gorsi kee sun yoo naa ta'uu dide fudhadhu waan dide akkasii na dhaga'uu diddee obboleettii koo rabbiin saaqe jeelfedhi biraa deebi'i malee marraa kudhan ajandaa hawaa godhattanii ol ba'uun marraa kudhan akka jechu hin barbaachisu kun suni galee asliin immoo of ilaalaa nama qeeqa obboleessa kiyya ati dubartii irraa dhalatte kan si guddise dubartiidha harma dubartii hootee guddatte dubartii yeroo salphistu of salphistee jechuudha dubartii ma wajjin ciista arboo shiriin saakaa yeroo keessa osoo wajjin ciistu osoo wajjin nyaattu garaatti si baattee sagaliif torban lama si godhasiistus yaa'un footoshoppii osoo kan akka hawaa kana osoo suuraa qabatamaa dhugaatii illee haa ta'uyyuu footoshoppii maqaa namaa balleessu maaf rakkattu sun footoshoppii amma suurri kun kan sheedhaa siin agarsiisa namni tokko yaadaan nama morma malee namallee arrabsu maqaa namaallee hin balleessu jechuudha osoo dandeetti sammuu qabdanii jecha hawaa tokkoof deebii hawaaf ta'u quubsaa laachuu qabdu malee ol baatanii yamma yoos hin taane dhiisuu qabdu malee kijibatti maqaa balleessuu hin qabdani amma suurri kun tokkitti asan daaboodha suurri kun amma tokkitti asan daaboodha rabbitti kakattuu warra poostii gootan maaf rabbiin ofirratti sodaattan isin namaa miti kan si uume Facebook miti kan si uume rabbi tokkicha ofirratti sodaachuun dukkana qabriitti yeroo galtu haadha kee miti Facebook miti obboleessa kee miti kan dukkana qabriitti waliin galu jechuudha hojii kee fi si qofadha ni galee nama tokkoof jibbaa qabnu yoo qabaannellee jibbaa sana bifa addaatiin aarii bahuu yaadii godhaa malee suuraa kijibaa walitti maxxansitanii Facebook irra gadhiistanii maqaa balleessan amma suura gadhiisuun kaayyoo namaa duubatti deebisuu hin danda'u ni galee paartii deeggarurraa asna deebisuu hin danda'u itti na cimsaayyuu malee arrabni namaa itti nama cimsa malee irraa nama hin deebisu isiniin jechuu barbaadeeni ilaalcha yeroo namaaf qabdan ilaalcha gaarii namaaf qabaadhaa hin beekamu waan isin mudatu inni dhiira taates dubartii keessaa gadi baateetii akkana bareedde jechuudha lafaa waliin biqillee ni galee dubartii keessaa baatee nama taate jechuudha isheen dubaraas bor maaltu na mudate dhiitii yaadu malee waan tokko arge jettee harka rukutu maal jechuun arrabsuun sirraa hin eegamu intala dubaraa tokko yeroo muxxee jettee barreessitu ani yoo maali dhiitii of ilaali ani yoo maali jechu kun ati maali ani maali jechati barreessite kun siif maali anaaf maali akkasitti madaaliitii nama arrabse jechuudha ni galee qaanfadhaa warri dhiiraas keessumattuu dubartii wajjin osoo jiraattanii osoo waltanii osoo bultanii yoo qabaattan illee namni sun yoo isin aarse rabbiif jecha dileetii of biraa godhaa bakka dileetii yoo gochuu dadhabdan yoo jawaal bakka yoo Facebook irra gadhiistan malee isiniif hin ta'u Facebook irra yoo gadhiistan malee isiniif hin ta'u gadhiistan yoo Facebook irraa mindaan isinii kaffalamu jira mindaan kee mindaa caalu garuu kan sii katabamu hojii keetti jechuudha rabbirraati isinii galee jazaasaa rabbirraa argattu malee nama miti kan isinii deebisu waan gootu marti keenyu rabbiin sii kataba jechuudha badii keetti garuu laayikii Facebookiin har'aa si maraattee namni 5,000 namni 4,000 namni 3,000 si ilaaluun siif birqiidha maaliif namni osoo isin ilaaluu hin guddanne kaasin nama wajjin hin guddanne kaa ta'uu ni mala hin beeku waan rabbiin haa beeku qullaa namaa poostii godhu kuni qullaa namaa argee hin beeku natti fakkaata
illikki keessa nama gashtanii ofiif nama dogongorsiistanii yeroo namni sin arrabsu eebelu nu arrabsite eebelu nutti kaatettanii nama sana cirachuu afuursu maal jechuu kun isin irraan eegamu isin galee namni dhugaadha inni Wallaggaa Arsii fuudhee jira inni Arsii Jimmaa fuudhee jira inni Jimmaa Wallagga fuudhee jira ni beekna wal keessa jirra paartii deeggaruun immoo kanan ilaallatu paartii deeggaruun jaalalan ilaallatu paartii deeggaruun obboleettummaa walitti hintiniin jedhu dimokiraasiidha isin galee waan barbaadan deeggaruun dimokiraasiidha jaartiin koo dhalattuu Arsiiti wuyi ani Kaafawaa deeggaruun qaba jaartiin koo dhalattuu Wallaggaati wuyi ani Abaawaa deeggaruun qaba jechuun hin jiru as keessa akka keessanitti jechuu dandeessu amma warreen badhaadhina osoo jaallatanii kan deeggaruu sodaatan meeqatu jiru nan beeka sababni isaas waan ta'etu wanti waaf jaalalaa fi paartii tokko walitti dhufu jaalala paartiin tokko walitti dhufu kanaaf mucaan kun waan barbaadde haa deeggartu laakiin badiin ishee isa isheen nama arrabsitudha ani nama nan arrabsita laakiin isheen hundumaa walitti arrabsiti irratti ilaalaan jira badii ishee isin galee badiin ishee iddoo makkatee gaarummaa ishee iddoo makkatee gowzinaan ishee iddoo makkatee ishee ilaalaan jira isin galee namni sammuudhaan nama caalu tokko immoo Photoshop akkanatti yaada ishee mormii mo'uu yeroo dadhabu Photoshop kun ishee dhadhee gadi lakkiste har'a uummata Facebookiitu haamilee siif kenne sheerii siif godhe garuu bakka hojii keetti immoo uummata Facebookii miti haati keetiyyuu si wajjin dukkana qabriin gattu kana beeki isin galee kana beeki haati keetiitiyyuu jechuudha si wajjin qabriin deemtu hojii keessa qofatu dhaqee uffata adiidhaan shaffanamtee jawaala kanas qabattee deemtu uffata adii kaffanamtee jechuudha qabrii keessa ciista dukkanni kee keessa hojii kee yeroo gaafatamtu qullaa hawaa har'a akkasti Facebook irra maxxansta gaafa sana rabbiin qullaa kee ol baasee si dhaaba jechuudha si galee qullaa kee si dhaaba an beejii namarraa isin hin bilooqu ilaalcha barbaadan barreessuu dandeessu gowwaa salphisuu jalaa callisuudha Oromoon ilaalcha barbaadde barreessuu dandeessa an dantaan qabu hawaanani dantaan qabu yeroon amma yerootti wal arrabsan miti inni galee yeroon amma yerootti wal arrabsan miti yerootti wal cabsan miti yerootti wal qeeqamni yaada keenya garuu ibsanna barreeffamaanis ta'e maashaallah nuni waan hundaan iyyuutti beekna kabajaaf jecha namni yeroo nu dogongorsu baanii deebii kennina malee nuni horii nama tokko horii osoo barumsa hin baratiin biyyaa ba'ee dheedhiidhaaf deebii ilaachuun iyyuu nuni iyyuu gowwumnati keenya dhugaa rabbiiti yeroon taa'ee yaadu hayyoonni keenya beektoonni keenya akkamitti darajaa biyya bulchuu danda'an akkamitti ostaazummaa ulamaa ta'uu danda'an akkamitti sheeka ta'uu danda'an yeroo mana barumsaatii ba'an quraan isaanii qara'anii moo wayis nama arrabsanii moo wayis zinaa dalaganii moo wayis barumsa barataniiti jennee tiingi goonaan ni galee kanaaf iyyuu isaan irraa hubannoo fudhannee waan hundatti nama beeknu ilmaan maccaa sijjamar nama namantinii jedhamu miti garuu immoo miira keessa nama gashaa waan tokko inni yoo akkas jedhee ani immoo isaaf arraban dhabaa kan jedhu irraan kan ka'e baanii wal xiqqeessina wal arrabsina malee ulamoota keenya beektoota keenya hayyoota keenya isaan wal xiqqeessaa darajaa kana gaanii wal arrabsaa darajaa kana gaanii moo wal kabajaadha moo barumsa barachaadha moo zinaa dalagaadha moo yoo jennee yaanne beektoonni keenya awwala duraaf xiyyaara kan balaliise namaan as ba'anii Facebook irratti of dhaaddachaa nama arrabsaa miti barumsa isaanii barachaa yeroo boqonnaa isaanii quraan isaanii kana qaraa inni ulamaa ta'es inni beekaa ta'es inni profeesara ta'es akkasitti beekna malee nuni as ba'anii deebii nama kennaa miti isaan kan guddatan jechuudha ni galee garuu wanta gochuun dura itti yaaduun bareedadha ni galee amma paartii haati kiyya maaliif abiyyi deeggartee hojjette ishee qeebaloon karaa kanaan nan kaddamaanii nan gargaaraan karaa rabbi jaallata harmee kiyya jechuudha kanan deeggartu dhiisuu qabdu hojjette ishee qeebaloon gama kanaan kan warra feesbuukiidhaan jaalalli messenjeriin waatsaapiin imoo walitti isin fidee ganda biraarraa paartiin sun yoo deeggarubaatti akkasidha sinii kaaf madri'eesh waan akkasitti wal asfaraarraa sanii namni tokko yeroo paartii tokko deeggaru nama sana maaliif deeggartaa yoo itti duultan kun dogongora keessan dhugaa rabbiiti dogongora keessan tiri galee
Senegalee waa'ee jaalalaaf waa'ee paartii walitti nuuf. Kanaafuu kijibaan maqaas waliin balleessinaa sin jechuun barbaada. Kijibaan hin balleessinaa. Gama danda'amiin gorsa laayivii ishee yoo isiniin taane mucaa kana inni hordofina halas dhiisa. Yoo isiniif hin taane yoo isinii ta'e immoo ilaalaa yaada isheedhaa ta'u kan isheerraa deebisu babarreessaa malee sharmuxaa dullatti maal hojjennaan ittumayyuu caaltiyyuu ittuma yebaasee masaatti caalaa dhuftiyyuu. Maaliif sheexaanis hin dogongorsaa jechi keessanis hin dogongorsaa haamilee ta'aafii dhufa malee waan irraa deebisu tokko yoo gorsitan deebistan rabbiin illee isin irraa jaallata jezaatti argattu jechuudha. Waan hin jirreen immoo maqaa balleessitan khayrii isin hojjettan solaanni isin salaattan rakaalame yoo salaattan lammanuu isheedhaaf ta'a jechuudha. Waan ishee maasiyaarra jiru fudhattu jechuudha akka jiru. Kan ofiif salaattan kan ofiif khayrii hojjettan jecha tokkoon waan sana dhabdu jechuudha. Qaraaneetii miti nun akka hubannetti isinitti hima. Namni quraana affasee darasaan immoo kunoonu gorsaa jiru hayyoonni keenya daawaa gochaa jiru fe'uu qaba. Isaanumaan iyyuu dhaga'uu dadhabnee nuti baraa wajjin tineenneeti maraanna malee kan nurra beeku kan nurra qara'e kan nurra waa'ee adii isaa beeku nuu himaa jiran. Senegalee arrabsoonis akka qabaa wal kabajuunis akkuma ta'e jira paartii deeggaruunis akkuma ta'e hundumti akka ta'e jira amma paartiin deeggarina arrabnis haa dhaabbatu isiniin jechaan jiru garuu waan barbaadantinedha. Nama isin tuqe sana waamamu dhukkeerraa haasaa yoomiyyuu taanaan tokkittiittis nan hima nama ishee tuqe haa arrabsitu. Nama ishee tuqe haa arrabsitu maafi mushkila isheen paartii kaafaa keessaa jawaariin jibbiti yoo ta'e jawaariin qeequun mirga isheedha. Profeesar Mararaa Guddinaa jibbiti yoo ta'e namicha qeequun mirga isheedha. Abiyyi waa balleessi taanaan abiyyi qeequun mirga isheedha. Abiyyi kan sabaaf sablammiiti jawaaris aktiivistii amma jedhametti kan uummata Arsii qofa osoo hin taane kan uummata Oromooti. Nigalee uummata Oromoo bakka bu'ee aktiivistii jedhamee hoogganaa OMN hamma ta'etti waan ta'e yeroo balleessutti waan kana balleessedhe uummanni qeeqa nuyi warra kaddaamaa miti hayyuun meeqayyuun qeeqa. Haala isaanii maaf hin dhorkiirree Angaasaa Ibraahim kun akka barbaadamtiin kan inni misxarsaa gadi baasee haasa'u maaf isan dhorkiin deemtanii maaf isan dhowwii nama dandeessanitti kaddaamaa dubartii itti duuluu waan argitan gadi baasuu wal saaxilla hayi qaamni ishee kan keessan irraa addaa miti kana beekaasin. Immoo son balleessin seenee dhiifama narra bilbilamaa jechuudha. Nama tokko gorsa deebisa malee uleen illee deebisu kan isin himu. Dhugaa isinitti hima. Uleen iyyuu akkasitti uleetiin sawunnatiin nama rukutame sawunnatii sana madaa'ee fayyisa malee nama hin deebisu. Garuu gorsa shanjaa yaada shanjaa yoo jecha lama sadiillee dubbatte jecha tokko keessaa ishee fayyadee fudhattee namni sun maaf kana naan jedhe jettee hubannoo godhattee waan sanarraa deebi'uu dandeessi. Yommuu ittumaayyuu waan ishee irra hin jirre footooshoopiitti laxxaftee akkas jettee ganda ishee qeequudhaaf mucaa sana maalummaa ishee xiqqeessuudhaaf yoo yaalte siin illee rabbi si xiqqeessaa isheedhaaf immoo haamilee ta'a jechuudha. Isheen amma namni tokko nama tuffate yoo nama dhiise deebii isinii kennu dhabee osoo hin taane isin wajjin akka waliin madaalle beekeetii isin tuffatee isin bira darba garuu isin waa'ee nama sana haasa'uudhaaf dandeettii qabdu yaani mirga qabdu jechuudha dimokiraasiidhaaf jechuudha. Garuu inni isin tuffatu sun immoo darajaa isaa wajjin tokko waan isin taaneef isin tuffatee dhiisee yaada isaatti tuffachuudha. Senegalee Photoshoppiidhaan maqaa namaa balleessurraa keessumaa of qusadha. Photoshopii miti isuma dhugaatti janajjantee hintalli dubaraa qalbiin ishee jechuudha akkuma harma guntuta harma isheetti gadi rarraa yoo of biraa qabaatte poosti goote waan argachuu hin qabdu garuu yoo achumatti dileetii goote maashaallah rabbiin illee sirraa jaallatu. Poostii gootaa Khadijatu argaa Hawwaatu argaa Useentu argaa maal siif godhu warra argan kun ammoo meendaa siif hin kaffalanii damoota isaanii irraa siif hin ergani kaardii birrii fudhanii illee siin gootan kaardiin birrii fudhanii hin jiru malee yeroo ammaa kana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifama komentii keessan caqasaan jiru yaaduma koo ibsataan jira.
yoo koomentii caqasanii gaa akkuma argitan kan uummata lukaa yaadu guutee jira. Uummata akka horiitti yaadu jechuudha. Akka horiitti manaa ba'a, akka horiitti manatti deebi'aa guddatee jira waan ta'eef jennaan koomentii ilaalaa hin jiru. Rabbiin isin haa qajeelchu. Mucaan kun baay'ee isin ijoollee keessumatti ijoollee Jimmaa mufattanii aartanii jirtu itti isheen illee akka isheen dhiifama isin gaafattu nan taasisa inshallah. Akka sirrattus nan taasisa. Garuu paartii maaf deeggartee warri jettanii immoo itti duultan ofii keessa yoo xawal waallee taatan ofitti amanummaa hin qabaanne yoo sodaa namaa qabaattan afaanuma keessan qabadhaa ta'a malee mucaa kanatti duuluun isinirraa hin eegamu sababa godhattanii jechuudha. Sababa godhattanii mucaa kanatti duuluun isinirraa hin eegamu. Nuyi paartii kana deeggarraa yoo jettanii dubbattanii ifa baastanii maaf kana deeggarte kana dhiiste kana yoo deeggartu baatte in qalamtaa kan siin jedhu hin jiru hundumtu of ta'ee jiraata. Ni galee dirqama paartii ati deeggartu deeggaruu qabdiidhaaf itti duulaa jirtu wate ijoolleen tokko dogongortanii jirtu dhugaa rabbiiti. Laakiin immoo yeroo liivii baatu akkasitti nama dharrabsini warri jettanii isin qeeballa rakkoon qabu. Nuni hamma beekumsa keenyarraa waliif hirra intalli dubaraa tokko shamar tokko qalbii keenya fageessee yaadu jechuudha. Uma ta'etu dhugaa nutti fakkaata. Ni galee uma ta'etu dhugaa nutti fakkaachuu ni mala. Jawaaris ta'e, Abiyyis ta'e, Lammaas ta'e, Abaawos ta'e, Kaafaawos ta'e, badhaadhina Opidiyoos ta'e jarratu tokko. Ni galee nuni jecha isaanii irraa yaada isaanii irraa hubanneetu sanas qeeqna malee isaanumatu tokko ta'a borga nama. Gaafsaan tokko ta'an immoo maal dubbachuuf jirtu mi'a sirraa? Gaafsaan tokko ta'an maal dubbachuuf jirtu? Warra paartiidhaan wal qoodee intinee guruppii hidhatee yaani intinii isaa of ilaaluudhaaf malee carraasaa mokkoruudhaaf malee paartii kana kuffisee kana tochi ta'aaf miti. Isin galee hundumtiyyuu ilaalcha namaatiin ta'ee akkuma jirutti dandeettii isaatiin kan biyya sana bulchuu danda'u malee paartiin kaafaa'u baay'insi nama kaafaa'u deeggaree qofaaf miti kanatiin godhaa beekama. Isin galee yaada nama gubadha. Namni sun maaf kana deeggaree paartiin sun Oromoof bu'aa maal buusee Oromoo nama kamtu miidhee kaafaa'u maaf jibbamedhaatiin wal madaalaatiin yaada nama mormaa. Suura nama shooppii footoodhaan balleessanii maal jettanii qullaa nama poostii godhanii paartiin kaafaa'u isiniif immoo beekaa kana. Anammoo masalan qullaa nama tokko poostii godhee paartii badhaadhinaa hin moosisuun arrabaan miti paartii badhaadhinaa kana moosisuu danda'u. Arrabaan miti kan paartii kaafaa'u moosisuu dandeenyu. Isin galee hojii isaaniitiin hojii isaaniidhaan dhugaatii yoo deemte ilmi Oromoo tokko immoo hanga aktivistii ta'etti hanga bulchaa ta'etti hanga maal ta'etti hunuma qeeqama. Yoo paartii san keessa hin jiraatin namni salaamata jedhu yoo hin jiru. Isin galee warri isiniif paartii kana keessa masalan yoo Jawaar isiniif malaayika ta'e isiniif malaayikaa haa ta'u isiniif maal haa ta'u malee nama sakaaniif sana ta'uu hin danda'u. Isin galee nu nama yaadaan isin mormina malee suura nama tokko balleessnee poostii goonee hin beeknu. Nama mar'aatti suura Jawaar abbaa tokko balleessee hin beeku. Garuu akka nama tokkotti nan qeeqa isaan. Garuu suura paartii sana keessa jiran kan nama tokko balleessee gadi laakkisee hin beeku. Isin galee waan irraa godhu tokko rabbiin kobbor waan itti na gaafatuuf jennaan. Isin galee kana biraanis immoo suura balleessee waan an argadhu qabu. Garuu simmiira keessa galchitanii namni maaloo haadha kee biqee haadha kee yeroo siin jedhu jechitti sana seefii gootanii viidiyoo barbaaddu gaasiif achi deemtanii footooshooppii illee gootaniiti gadi maxxansitu yoo noormaalii isaa dhabdan. Kun hojii feesbuukiiti, hojii uummata feesbuukiiti. Kana dhaabni paartii kaafaa warri deeggartan. Keessumatti asliin hostaazni marraa meeqa gorse gurbaa sana. Yeroo invaayintiin jiru jechuudha. Har'aa miti yeroo invaayintiin jiru. Ustaaz marraa meeqa gorse jechuudha. Ustaaz Jamaal Abuu Musaa kan eenyu jedhamu kan Kuweeti maannoonti Ameerikaa jiran. Maafi gurratti siin galu siin gorsi ustaazaa siif bakka hamma keen gaanii isaa. Hamma keen ga'u lamaan rabbi yeroo kana si gorsee ati deebitee qullaa shamaraa meeqa yeroo intiniitu maali qullaa shamaraatiin malee ajandaa biraa hin qabdu.
qullaa shamarraatiin malee laayivii waraabuu hin dandeessu. Yoo dhibe mata duree nuni barreessinee si ergina waan itti ol baatu waan Oromoo tokkoomsu waan namni sirraa jaallatu dubbadhu. Sin dabbaruu seen nuyi warra asteenya si ilaalu iyyuu nu dabbartee jirta. Harmaa borii maqaa namaa photoshopidhaan maqaa balleessu. Amaluma isinitti ta'e isin ijoolleen maaliif ofin sirreessitan isin? Nama dhibdu garbeeti. Intala dubaraa tokkoof namni hammi kun ba'ee boo'u jechuun suura ishee maxxansu photoshopidhaan balleessu maaliif barbaachise? Yaadaan hin mormitanii keessaan deemtanii gorsitanii messengerri jira, whatsaappiin jira, teknooloojiin bal'atee jira amma. Gama barbaadanii deemtanii gorsuu dandeessu. Facebook irratti maqaa ishee balleessite ulamaa meeqatu Facebook irratti argaa? Facebook ni bari kan koof kan hawaa kan keessan bichaa miti kan alaama duniyaati. Waan isin gadhiisaa jirtan hundatu argaa. Yeroo Facebook irratti argamtu intalli dubaraa tokko qullaan ishee dubartiidha. Dubartii jechuun masiif maal akka taate haadha ulamaati, haadha beekaati, haadha ayyuuti. Isheen isinitti haa ta'u malee isin maaf wallaaltu? Namni yeroo tokko mudannoon isa mudata. Mudannoo isaa irratti haree immoo hubannoo godhachaa deema. Ati hoo Facebook irra gadhiiste maal argatta? Nama dhibbu garuu paartii kaafaa'oo maadee gara mudideedhaaf waan hin jirre dhagaan jirre fuutanii namarra keessu ani booda keessaniif isinii sodaadhe. Namni addunyaa rabbiin kan ardii kana faxxare akka barbaaddan irra taa'adha. Isinii galee feetu khayrii dalagii feetu sharrii dalagii hojii keetti kan si gaafatu rabbi tokkichadha. Garuu namni tokko yoo dogongore keessaa naqee nama gorsa. Oromummaa yoo walitti qaban mee ilaalamee saba Amaaraa wal fokkisiisa. Qullaa namaa poostii godha. Facebook walirratti guba. YouTube chaayinaan illee deemeentii waliif godha jechuudha. Kan keenya jibbaa qabdu waliif mul'isu qullaa dubaraa tokko argite ol baasu. Namni jarri jechuudha. Jarri sabni Amaaraa Facebook illee akkaawuntii waliitiin waliif bananii waliif kennu. Kan keessan immoo walirratti gubu, wal xiqqeessu, wal fokkisiisu. Kan amma Bangaalii daawulaa biraa wajjin maraatu bari jara Amaaraati. Isinii galee garuu misxirri isaanii ol ba'ee jira. Misxirri isaanii Facebook irra jira hin jiru. Wal sadarkaasan wal kabaju. Sabni xiqqoon iyyuu akkas wal kabaju. Oromoon bal'aan uummata hayyuu kabajaa addunyaa irratti beekame garuu akkas addunyaa irratti wal fokkisiisa. Nama dhibdu dhugaa rabbii. Waan hin jirre immoo maaf namarra keessu? Amma masalan mudannoo tokko yoo nama arrabsitan yoo nama qeeqan isa yoo akka gowwaa amata hedduu irraa haasa'u osoo hin taane akka nama tokkotti akkasitti dhaga'ames qeeqasaa ta'u arrabsisaa ta'u waan tokko gaaf tokko irraa haasa'uftee bira darbita. Moo waggaa tokko muluu poostii gochaa hafuun gowwummaadha. Waraqaaf gowwaa waan qabeen gadhiisu ni jedhee tarate Oromoon dhugaadha. Isinii galee waan qabdan hin gadhiistan. Namni tokko sharriis haa ta'u waan gaariis haa ta'u amtee irraa dubbatee waan sana irra darba jechuudha. Waan tokko yoo kaate hawaan isin falmite way deemmoo yaadaan isin mo'atte bakka qullaa hawaa sana fiddanii isa waggaa har'aa fiddanii poostii gootu kun haamilee hawaa cabsuu hin ta'u. Haamilee hawaa cabsuu hin ta'u. Ndawum ziyaada haamilee naaf dabaltan jechuudha. Humna naaf taatan jechuudha. Kanaafiyyuu kijibaan mucaa maqaa ishee hin nyaatiin isiniin jechuun barbaade gabaabumatti. Kijibaan suura walitti morma ishee irra keessanii dhiirri dubartiin tinii mudannoo nama tokkoo fiddanii maqaa ishee balleessuudhaaf irra keessan irraa of qusadhaa isiniin jechuun barbaada. Ijoollee jimma kootiitti mufattanii jiraachuu dandeessu inshaallah. Hamma dandeetti keenyaa ani beektuu ta'eetiin miti yeroon akkas isiniin jedhu hamma dandeetti keenyaa waan ta'urraa akka dubbannu wal gorfannaa wal sirreeffannaa wal gorsuutu irra bu'aa qaba malee wal arrabsuu wal qeequunis bu'aa hin qabu. Amma dandeetti kooti hamma beekumsa kooti ani beektuu miti kan narra beeku rabbi tokkicha kan nama qajeelchuu danda'u rabbi malee nama foonii miti.
rabbileen waa qajeelchu amma dandeetti keenyallee nuyi hamma hubannoo keenyarraa jechi namni tokko jedhu lama tokko keessaa ishee fayyadu waan danda'uuf jennaan itti himnee gama kanaan ishee tasgabbeessuu dandeenya malee tokkitti maqaa tokkitti jedhu way jaartiin kee yoo maqaan ishee Zeenabaa taate tokkittitti moggaasadhu yoo maqaan ishee Khadija taate tokkittitti moggaasadhu sana jala deemamu paartii kaafaa jala tokkitti video ishee kutanii maxxansu YouTube maal kun rabbiin sin irra jaallataati waan akkasii gochuu YouTube yoo guddifachuu namni subscribe kan jedhamu sanii namni isin gochuu danda'u yoo waan keerii waan Oromoof ta'u yoo maxxansite dhaqnee xuqnee harkaan intini jechuun bichaan koo wajjin itti fudhatu isin ilaala waan xuruu toote laakiin qullaa dubaraa maxxansite YouTube itti birrii kadhattoote namni subscribe jettan isin godhu hin jiru anas ni jechuun barbaada lafaa kaatan nama tuqina ma ummata gowwaadha kana zala deemee nama arrabsu dhugaa rabbiitti osoo akka namaatti yaade nama arrabsu jechuudha osoo akka namaatti yaade namni akka namaatti yaadu harka dhibba keessa harka 80 yeroo ammaa harka 80 ismaa'il paartii badhaadhinaa qofa keessa malee inni kaan akka namaatti yaadee ittiin jedhu maaliif paartii isaaniif hin deeggaramne qaba paartii isaaniif hin deeggaramne kanaaf bakka waan barbaadan tineedha siyaasni jaraa kijiba adeemsi jaraa kijiba ololli jaraa kijibaan maqaa nama balleessuudha haa ta'u yommuu akkasitti milkooftu akkasitti mootu taanaani itti fufaa nuyi dantaa keessan hin qabnu sanmaay paartii sun maa inni qiraaqinboo kan sammuudhaan yaadu keessa hin jirre isin jechisiisa dhugaa rabbiiti paartii sana keessa kan lugaa yaadu malee kan sammuu yaadu hin jiru isin jechisiisa hayyuu keessanillee isin qeeqsisiisa jechuudha hayyuu keessanillee isin jalaa qeeqsisiisa isin jalaa xiqqisiisa garuu paartii badhaadhinaa keessa kan jiru amma argitanii nama hayyuudha nama beekaadha tarsiimoonsa haasaansa tartiiba qaba jechuudha ni galee kanaaf jennaan ijoolleen badhaadhina deeggarta warra akkasiifillee deebiin kennina gad deebitanii oqqee laaqiinaa isin jechuun barbaada maaliif namni biyya bulche tokko isin galee namni beekamaa ta'e tokko namni deebii namaaf hin kennu hojii isaatti fufamee abiyyi ilaala xiqqaanitti duulaa fokkataanitti duulaa hayyuusaatti duulaa beekansaatti jara kanaaf deebii kenneera akkas naan jedhan jedhee Oromoo miidhuu yaadeera hojii isaa hojjetaa jira tagbara gaarummaan isaa garuu saba Oromootti mul'anne isin galee gaarummaa abiyyiin namaaf sabaaf sablammiif hojjetaa jiru misgaanaan isaa uummata Oromootti yeroo mul'atu qaba yeroo abiyyi galateeffatu qaba sabni Oromoo jechuudha hundaa miti ammas keessa jijjiru hundaa miti kan abiyyi irra ilaalcha taanii qabu keessa jijjiru rakkoon qabu mootummaa mateetti fedhu qeequu dandeessu fedhu arrabsuu dandeessu isin galee akkuma Jawaar kana jechuudha namni kamiyyuu Oromoof hojjeta taanaan dhaaba shanii haa ta'u hooboo haa ta'u kaafaa haa ta'u qeeqamuu qabu jarri maaliif Oromoof dhaabbatu qaba Oromoo hamma dhaabbatanitti adeemsi isaanii yoo jaraaf hin taane namni kamiyyuu qeequu qaba walaa kaddaamaa walaa hojjeta walaa maalii hin jedhu namni hamma nama ta'etti hamma Oromummaa isaatti of baretti maaliif namni kan wareegamu kan Oromummaaf mitiire namni waan arge tokkorraa hubatee waan tokko wassana jechuudha isin galee kanaafuu way isheen akkasii dullattiin akkasii waa'ee Oromummaa maal beekti dullummaan akkasii dullattiin akkasii maaltu ishee gashaa biyyi maannoo Jawaariin qeeqni hin jedhamu warri dullatti namaa jettan umurii namaa hin beektan waqtiitti harmeen kiyyaanaan deesse hin beektani isin galee asaabiin nama dulloomsaa hojiin biyya ormaa nama dulloomsaa isuma dullattii saamuu waxxaatii kan godhu kan intini kan godhu waxaxxee kan fakkaatu jiraachuun ni mala ni galee umurii miti kan dullummaa wassan isin galee kun haa ta'u rakkoon qabu ilaalcha barbaadan namaaf barreessuu dandeessu ani maaf kana barreessan isin jechaan jiru garuu photoshoppiidhaan maqaa namaa hin balleessina photoshoppiidhaan maqaa namaa balleessuudhaaf hin rakkatiina normaali isaa hoo qabaattellee rabbiif jecha hoo biratti dileetii goote rabbi irraa argatta jeessa nama sanarraa miti isin galee
kun immoo waan hin jirre arboo shiriinsaa maal booyoo jibbaa qabattee fi yaada ishee mormitiin hin jettu way keessaan oftee hin arrabsitu way keessaan dhaqxeetti hin ergitu addunyaarra gadhiistee namatti agarsiiste maal siif waa qabame namni sun situ uffataan bar ni galee namni isin hordofee laayikis ni godhu sunillee isin tuffata gowwummaa keessa irratti barachuu nama gowwaa ta'e tokko malee qullaa dubaraan jedhu haa ta'u iyyuu rakkoo hin qabu ijoolleen itti aartan ijoolleen itti aartan keessumaa ijoolleen biyya isheetii ani bakka ishee bu'ee dhiifama isiniin gaafadha darbees immoo akka isheen amma kana duraa intiliteera paartii ishee haa deeggartu akka barbaadde jawaariin isaa qeeqxu jawaariin maaf qeeqxee maaf qabsooftee paartii badhaadhinaa maaf deeggartee jettanii warri itti bu'aa jirtan ammas taanaan kun aamsa kooti dogongora keessan ofii keessanii paartii kamiyyuu deeggaraa masalan amma wallaggaa keessa wallaggaa ta'e ooboo bichaa deeggaruu qabaa kan jedhu seerri hin jiru arsii ta'e kaafaawoo bichaa deeggaruu qabaa kan jedhu hin jiru kaafaawonis yoo hojjete oromoof hojjete abaawoonis hojjete oromoof hojjete badhaadhinnis hojjete oromoof hojjetaa jira hundiyyuu oromoof hojjetu garuu isa kamtu oromoof irra caalaa hojjeta jettan immoo tilmaamtanii abiyyi qeequu dandeessu jawaaris qeequu dandeessu haala keefu kun waanuma jiru ni galee dirqama abiyyiin deeggaraa jenneeti suura keessan hin balleessine nu dirqama abiyyiin deeggaraa jennee isin arrabsine nu waan jarri godhan irraa akkasin hubannoo godhataniif hojiin abiyyi isinitti maal fakkaatee akka argamuuf yaada keenya irraa isinii hirra malee nuni dirqama abiyyi deeggaraa jennee intin isin hin jennu jechuudha paartii deeggaruun dimookiraasiidha ni galee kaafaawwan nuufaa deeggaramuu jettanii suura namaa balleessu deeggaruu baattanii dhiistanii jettanii suura namaa balleessu kun gowwummaa keessaayyuu isa gara badaa isa horummaa jechuudha horiin iyyuu bakka itti rukutame irraa deebi'eetu iddoo amma iddoo margi jiru yoo qabdan horii sana achirraa deebi'ee iddoo marga sanaa deemeeti nyaata jechuudha horiin illee of beeka yaada jechuudha akka horii miti akka maalitti yaaddu dheesinii mureega haywaan iyyuu bari haywaan iyyuu of beeka beektanii kanas ni hin barbaada warri natti mufattan illee na of kolcha laakiin mucaa natti hin duudinaas ni hin barbaada nuni badhaadhina waliin fuulli durri keenya ifaadha namaan deemnee nama ilaallee paartiin deeggaru jechuudha namni deeggaru waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh namni deeggaru dimookiraasiidha paartii barbaade deeggaruu danda'a rabbiin nu haa qajeelchu hundaayyuu kan danda'amu rabbii fi malee hawaas miti way uummata feesbuukiif miti feesbuukiin dimookiraasiidha waan barbaadan dubbachuu dandeessu garuu isa mudannoo waan hin jirre maqaa namaa balleessitan irraa of qusadhaaf ni jechuun barbaada ni galee of qusachuun gaariidha tole isinan jaalladha isinan kabajaa yoomiyyuu taanaan badhaadhina waliin fuulli durri keenya ifaadha jenna nuni kanaaf yoo isinii ta'e nu waliin intini jettu yaada keenya hordoftu yoo isiniin taane dhiistu malee shaarmuxaa madirii dullatti jettanii yoo nu arrabsitan nuni arraba keessatti dantaan qabnu beekaan duruun qeeqama isinii galee warra addunyaa irratti beekamu warra noobelii fiti warra maalummaa oromummaa keessanii addunyaatti beeksise waan ta'eef jenna nuni yoo arrabsamnes yoo dinennes paartii badhaadhinaa abiyyi lamaa waliin jirra yoomiyyuu taana isinii galee warreen kaanillee ammarraatti abiyyitti duulaa turaniiru paartii uummatanii guruupiidhaan mukkoraniiru yoo isaammoo achuu dadhaban deebi'anii kan isaan hiriiran kan isaan hojjetan eenyu jalatti lammaaf abiyyi jalatti uummanni feesbuukii sababa kaafaawatti hawaa jibbaa kan turte obor walumatti deebitee wal xaraaramtee wal faarsita kanaaf iyyuu waan isinii ta'u deeggaraa dhugaaf dhaabbadhaa ni galee
jarmaan zareessa abbaasaa argitanii jirtu. Minilik yoo jettanis jechi minilik jedhu Abiyyi Oromummaa sarraa fuudhuu hin danda'u. Jechi nafxanyaa jedhee Facebook irratti barreeffamu Abiyyi nafxanyaa gochuu hin danda'u. Ofuma kee itti qaanfatta jechuudha. Deebitee bora. Warra amma guruupii uummatanii nutummoo nuti Oromoof hojjetaa jedhanii waliin tinii jedhanillee dhaqanii Abiyyimaaf lammaa jala hiriiruudhaaf jiru. Ni galee Abiyyiinis qabsaa'eera namni kun amma. Kalli walii kaafaa warra goommana nyaachaa mandararra deemtee paartii uummattee Abiyyiitti duultu miti. Abaawwan dhugumatti qabsaa'eera. Corroqa dhugaa fireemu kan nyaachaa qabsaa'eera. Cakkaa taa'ee jechuudha Oromummaa isaaf jecha. Isaan nu biratti iddoo guddaa qabu. Warri paartii kaafaa jedhaman kuni warra Kaamsaa Booranaa nama diinii Rabbii dubbatu. Daandii raadiyoo haqaa jedhee kaddaamaa akka kiyyaarra maallaqa funaanee miidiyaa uummatee sunis hanqatee jennaan immoo biyya galee paartii uumamanii garaa isaaniif jecha Abiyyiitti duulu malee amma jarri kun waan Oromoof buusan hin argine nuyi. Paartii kaafaa kan jedhamu baatii 5 iyyoon ta'u dhagahuun koo paartii kaafaa kan jedhamu reefuudha. Baatii 5 iyyoon ta'u garuu Oromoon kan wareegamaa ture Meezzemaan kan qabsaa'aa ture Oboo fi Oppidiyoodha. Oppidiyoo fuudhee badhaadhinatti qayyaruun Abiyyiin Oromoof bu'aa guddaa qaba yoo hubattan garuu har'a isiniif hin galu. Abaawoni beekumsaan osoo hin taane humnaan lole ijoollummaatti qabsoo jammare. Isini galee barahaa taa'e caakkaa taa'e saba isaaf jecha. Abiyyiin immoo jara kana biyya isaatti deebise. Oppidiyoon immoo baatee qawweedhaan loluudhaan yoo baatte sammuudhaan irratti hojjetee saba isaa mana hidhaa jiru yaase isa corroqa dhugu biyyatti galche isa firii mukaa nyaatu biyyatti galche. Kunoo har'allee misaakinaaf irra deeme nyaata hiraa jira. Mootummaa akkasii hin argattan yoomiyyuu taanaan mootummaa akka Abiyyi kana hin argattani. Ni galee gabroomuun immoo amaluma ta'ee jira uummata Oromootti. Gabroomuu yoo barbaadan gabroomnee jiraanna halagaan nu dhaalu yoo jettan wal jeequu dandeessu. Laakiin akka uummata Feesbuukii miti beekaan jira hayyoon jira isaan wal sirreessu deebi'anii paartii isaanii tokko godhatu asirraa nuni afaan banuu faayidaa hin qabu. Laakiin yoo walitti mutee tartiibaan isinitti himna. Laakiin qabsaa'uuf biyya baanee miti nuni saayinaa rabaa dhiqnee maatii keenya kaddamuudhaaf of jijjiiruudhaaf biyya baanu. Garuu haala yerootti immoo yeroo ilaallu Feesbuukii fi biyyi ormaa kun kan beektu namni tokko ijaan yeroo ilaalu gurraan yeroo dhaga'u waa hubata waan hubate tokko irraa immoo dirqama bahee dubbata. Kanatu Feesbuukatu wal qixxeenu godhe malee intini miti. Paartii badhaadhinaa namni deeggaru nafxanyaa ta'ee osoo hin taane nama sammuu isaa yaaduu danda'u ta'uu isaa tiingi godhaa beeka. Nama hubannoo qabu ta'uu isaa tiingi godhaa beeka. Isini galee kanaaf Rabbiin dhukkuba dhufe kanarraallee bilisanuu haa godhu. Uummata keenya isaa qajeelchu. Oromoo iddoo hudhatti wal qoodee isa Oromoof hojjetu kuffisee Oroma fidee achi sana kaa'uudhaaf yaalii godhullee Rabbiin yaada isaanii tokko haa godhu. Isaan haa tokkoomsa jenna hundumti keenya. Laakiin garaan isaaniitti irratee jennaan amma dhugaa qabu. Paartii kaafaa kana dhugaa yoo dubbanne inni Kaanaadaa ta'u Kaanaadaa taa'ee inni Itoophiyaa ta'u Itoophiyaa taa'ee inni Ameerikaa ta'u Ameerikaa taa'ee Oromoon egaa isin bilisoomsina maallaqa kana erguu qabdudha. Gabareen hooma gurguruu hooma jirtu gurguree itti hawwala. Oppidiyoon kun dhufee uummata biyyatti galche. Har'a qeerroo ganda kanaa hidhachiisna inni jedhamu hin nafe maallaqa hawwaluun hin nafe garaa isaaniitu itti hir'ate. Seegalee biizinasii gidduu Oromootti hojjechuutu isaanitti hafe. Wayyaaniif Oromoo gidduu deemanii isa hojjetan maallaqa asiin keessii kaatanii omborgaa gaarii nyaatantu itti hafe. Kanaaf itti dhagahamuu danda'a, aaruu danda'u. Ilaalcha hin taane Abiyyiin qabaachuu danda'u. Seegalee kana malee wanti irraa hafe tokko hin jiru. Biyya isaaniitti isaan galchee isaan bilisoomsee dimookiraasiidhaan qabsooftaniitu gaheen hojii mataa keessanii isinii kennama jedhe falmadhaa jedhe
kana caalaa maal haa goonu masalan amma as taa'e an Oromoof hojjetaan jira har'a maallaqa kana barbaachisa jedheetanii nan barreessa nan gabaasa qeerroon asii funaanee maal jedhee qeerroo isaa hidhachiisuudhaaf inni qabne nyaata isaarra kubbaayyaa lama sadii gurguree maallaqa kana hawwala jechuudha gara Jawaaritti inni ogooftaan kiisii kaawwatee shiishaatti dhugaa shalloota wajjin itti qamaa jechuudha yeroo akkasii Oromoo yeroo kana argu isa qeeqa sinigani kana turratti itti irrate waa'ee minni dhammaanne qolti saabutu itti hafe sinigani yeroo kana dhabutti ilaalcha Abiyyiif qabu jechan taane yeroo gabaasu Jawaar kana Oromoon hin jaalatamtiire Oromoon Jawaar jira waan hiriiruuf Abiyyiif jaalala qabu of keessaa baaseeti jibbaa keessoo isaa kaa'aa dhufe jechuudha malee Abiyyiin na hamaa dalageeti miti sinigale dhuguma garuu garaa isaanii irraa citee jira waan itti nyaatan waan itti dallalan dhaban sinigale amma kana dura Oromoo dafqa Oromootiin suufii uffataniiru amborgaa gaashaa nyaataniiru maal jedhaniiru amma garuu Abiyyiin kana hundaan bisee biyyatti galchee maallaqa hawwaluun hin nafe maal jechuun nafe biizinasii Oromoo fi wayyaanee gidduutti takka Oromoo fakkaachaa takka wayyaanee fakkaachaa hojjetanii maallaqa nyaachuun hin nafe jechuudha sinigale kun yeroo hafu immoo amma masalan ani mataan koyyuu hojii dhabee hojii mana madaamii yeroo naa dhufuu didu ofin nyaadha bakka nan naara namni aaree tokko immoo waan dubbatu waan gabaasu waan barreessu hin beeku Jawaar Mohaammadittis taanaan ittiin ilaalamu garaa isaatti irrate sinigale garaa isaatti irrate dallaalummaatu itti hafe biizinasii itti hafe kanaaf ilaalcha taane Abiyyiif qaba beejii isaa irratti nama meeqatu hordofaa achirratti waan barbaade maxxansaa Oromoon isuma laalee deema maaliif gowwaa waan ta'eef jenna hubachuu hin danda'u ka tiingi gochuu hin danda'u hir'ina sammuu qaba kana isin jechuun barbaada kanaaf namni tokko nama sammuudhaan qabsaa'ee filata malee nama jimaa as kaa'ee dubartii as kaa'ee omburgaa as kaa'ee tiingi godhan jechuun waan isin jechaa jiru qeequun dimokiraasiidha Jawaar amma yutaanaan ummata sikkoo maandoo maal jetta sikkoo maandoo bakka hin bu'u lammaan Wallagga bakka hin bu'u Abiyyi Jimmaan bakka hin bu'u sinigale kanaaf Jawaar mataa isaatii hanga miila isaatti waan irra jiruun dubbannee qeeqna jechuudha Abiyyiin immoo fuulduree Abiyyiitti amma jimaa isaas kaa'ee biriindaa isaas kaa'ee dubartii as kaa'ee Abiyyiidhaan tini jedhu suura isaa argitanii jirtu mee dhugaa naa himaame mee dhugaa barreessaa jalatti arraba dhiisitti hangirii dhiisitti suura Jawaar shamara wajjin caatiin as jira biriindaan as jira dhalaan as jirti akkasitti suura danuu arginee jirra amma footooshooppii miti inni kun suura noormaalidha dhugaa dubbachuu ta'e namni rakkoo qabu inni dhiira dubartii wajjin maaftaa argamee jechaan jirru nuni hojii isaatti rabbiin isa gaafata malee hojii Jawaaritti hawaan gaafatamuu qabdu qabrii Jawaaritti hawaa galaa miti yeroon isiniin jedhu garuu Abiyyi caatii as kaa'ee dubartii as kaa'ee suura Abiyyi hin argine nuni hamma argine keessatti Oromoof tattaaffata Oromoof hojjeta isiniif haa liqimsamu yoo isinii liqimsamuu dideessa hamma argine keessatti jechuudha sinigale Oromoof hojjeta kanaafiyyuu amma Oromoof hojjetetti amma Oromoof ta'etti hamma nuu ta'etti jechuudha hojii isaatiin isa tilmaamni inni ulfeeffanna hin faarsine jechuudha isan taane immoo hin qeeqna jechuudha sinigale Jawaar qeequu jechuun arsii qeequu jechuu miti kana isin jechuun barbaada yoon balleessina of kolcha mucayyoo kanarraallee gadi bu'aa isin jechuun barbaada yoo namummaan isinitti dhaga'ame keessaan gorsaa yoomuu paartii maaf deeggarteedhaan bifa addaa garaatiin haamilee ishee cabsina jettanii kaatan isiniif hin tasaaqa'u ijoollee Jimma kootii isin mufachiistee jirti an bakka ishee bu'ee dhiifama sinan gaafadha isin mufachiistee jirti maaf nama arrabsitii ijoolleen abbaa Jifaar kabaja malee jibbaan beektu arraba hin beektu jettanii kan ittiin jettan danuutu jirtu dhugaadha hayyuun keessan nama arrabsaa mootummaan qabanne ustaazni keessan nama arrabsaa ulamannatiin fudhanne sinigale ummata guddisa ture ummata safuu qabu ummata kabajaa qabu ummata addunyaatti adda dureetti beekamtu taate Jimma abbaa Jifaar jechuudha
isheen akkamittiin ol baatee uummata akkasitti arrabsiti jettanii sababa ishee qaanfattanii jirtu sirriidha. Sababa ishee isinitti dhaga'amee jira. Maaliif ijoollee Jimmaa nama arrabsan Facebook irra ba'anii mucayyoon kun immoo miira keessa ishee galchaniiti malee kan akka mucaa kanaa miskiina iyyuu hin jiru. Dhugaa Rabbii afaan isheetiin dubbatti malee garaan ishee kun qulqulluudha. Hammanitti siqe keessatti hamma gwaadanyannatti isheen tinii keessatti kanan ishee irratti beekachuudha. Marra miskiina waan amma dubbatti ammantiin hin jirtu jechuudha. Paartiin immoo dhugaaf dhaabbatama waan ta'eef kun kaan ishee miti hanga isaaniiyyuu Jawaariin arrabsaa jira. Marra miskiinadha macarrashaasa. Namni itti siqee yaada ishee hubate jechuudha. Jecha isheetti iyyuu nama quuqamu miti dhugaa Rabbiitiin. Marra miskiina. Kanaaf jennaan hamma dandeessan keessaan gorsaa lakkoofsa ishee warri qabdan gorsaa warreen immoo intini jettan akkuma kana bilbila ishee hin qabnellee laayiviin jira Facebook keessan qabaachuu dandeessi isin hordofuu dandeessi yaada obbolummaa kan ishee tasgabbeessu dabarsaa fi ni jedhe kan ishee hubannoo ishee fi ta'u dabarsaa fi paartii immoo haa deeggartu laakiin gama kanaatiin uffattanii jirtu bakka ishee bu'aan dhiifuma isin gaafadha. Nama ishee tuqe bicha akka isheen arrabsitu illee nan godha. Nama ishee tuqe yoo ta'u ta'e iyyuu waqtii nama waqtiin arrabaa miti. Inshallah waan hundaayyuu hin sirrata jechuudha. Ji'a tokkodhaaf hundi keenya iyyuu arrabarraa bilisa taanee jirra. Paartii keenya immoo hunuma deeggarra. Paartii keenya hunuma deeggarra. Ji'a tokkoof garuu nama hin arrabsinu. Hatta jiini kun yeroo dhumullee nuni warra kabajamaa warra hayyuu waan ta'eef jenna nama hin tuqnu. Paartiin badhaadhinaa kabajamaadha hayyuudha beekaadha warra addunyaa irratti beekamu. Gaddeebi'ee uummata yartuu wajjin ooqee laafu jechuudha. Deebii isiniif hin qabnu jechuudha. Sababa kana isin jechuun barbaada yoon balleessina of golchaa halkan gaarii dhukkuba kanallee Rabbiin nurraa dabarsu soomana gaariillee Rabbiin isiniif haa taasisu nama qulqullaa'ee soomana isaa qabu Rabbiin nu haa taasisu. Yoonatti mufattan Rabbiif jecha afuutu naaf jedha anillee afuutu isinii jedheen tura dhiifama waliif godhe ilmaan Oromoo namni nama ta'e dhiifama waliif hin godhin hin jiru. Kanaafiyyuu yoonatti mufattan dhiifama naa godhaa xiqqaan keessan guddaan keessan turtii gaarii xumureen jira.